Ashama harkafuuna ilmaan Oromoo addunyaa irra jirtan maraafu arraantana guyyaa gootota keenya keessaafu artist Haacaaluu Hundeessaa guyyaa inni itti wareegame yaadachuu fi magaalaa Yaman San'aa keessatti hawaasa bal'aa agartan kanaan bahanii kunnoo yaada isaanii dabarfachaa jiranii mee hawaasa bikka tana dhufee yaada isaanii dabarfachaa jiru keessaa nama takka takkaan isinii dhiyeessa akkasumatti kunnoo uummata Oromoo bal'aa yaada garagaraa qabanii nuti gartee biyyaan baa keessa jiraannus jilbiifanneen jiraannu sabboontoonni Oromoo kun akkanatti nu boonsanii gartee dhiiga goota keenyaatis baasuudhaaf asitti argamu kunnoomee asumatti hawaasa asif beekeysa nama gariitiin siniif dhiyeessa assalaamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi eenyu maqaan kee Abdulkaafi Mustafa Nanjaan hayyee Abdulkaafi har'a maaliif asif baate wanni asif baane farra garteetiin diddaa gartee Abiyyi Ahmad fi garteetiin ammas ilmaan teenya gartee Jawhar Muhammad akkidha nubaan Hamzaa Boorana Baqqalaa Garbaa Roro natti garteetiin deemte ammallee Haacaaluu kenna fannaana aalamii nurraa ajjeesan san diddaa san gartee ara garteetiin haga Yaman sanatti dhufnee haga dandeenyu garteetiin diddaa san garsiisuuf baane iyyannoo garteetiin homarraa dura dhandheetiin gartee dhala namaa iyyannee galle iyyannoo ol galfannee jirra kana gartee addunyaa akka nu dhageettu garteetiin bakka hundatti jechuuf baane jecha gocha gartee Abiyyi Ahmad dalagaa jiru gocha Abiyyi Ahmad gartee maqaa Oromootiin gartee uummata fixaa jiru maqaa gartee muslimaa fudhatee maqaa Oromoo fudhatee fixaa jiru uummata inni bilxiqinnaa guddaa inni gartee nafxanyaa guddaa sanii asitti baane irra nuti hayyee mee gochi kun akkuma beekamutti artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee gartee shira adda addaatiin deemaa jira mee ati waan kana akkamiin ilaalta wanni isaan dhiyeessanii gartee namoota isaa ajjeese jaanii ragaaf nama sadii dhiyeessanii jiran nama sadeen kana ati mee haala kamiin ilaalta akkamiin fudhatte mee dhugaadhaa namni kun isaa ajjeesuudhaaf gartee hayni Haacaaluu bahee jira jettaati ada wallahi kana dhibbaan dhibbatti fudhadhu kana kuni gartee shira dalagameetiin mallaqaan bitaniit kijiba garteetiin oofanii shanii ajjeese gartee garas deebisan malee kun dhibbaan dhibbatti mootummaa Abiyyi ajjeese Abiyyi ajjeese hundatti Abiyyi ajjeese Shimalisi ajjeese kijiba oofan kana garteetiin Haacaaluu bilxiqinna ajjeese malee waan shanii ajjeese hin jirtu wanni ilmaan Oromoo keessa jirtu hin jirtu kuni bilxiqinnaan garteetiin ofii ajjeefteetiin siyaasaaf fuddee gartee Oromoo wal seensisuuf wanni siidaa isaa dhaabaniif wanni gartee ammallee paawanii garteetiin abbaa Haacaaluu garteetiin paawar keessanillee godhuuf deemaniif kun kijiba gartee uummata Oromoo lubbuutti fuunaan sodaaf gartee ammallee siyaasaa kan deebisuuf malee dhibbatti shanin ajjeefne Abiyyi Ahmad ajjeese Haacaaluu kenna Hundeessaa fannaan alaalamii kun kijiban fudhadhuwan hayyee gaamee gaafiin akkuma itti fuftee jirti akkasumatti mee amma Haacaaluun lubbuun nu bira kutee jira garuu arraan tana nuti isa hin irraanfannu arraan tana Haacaaluu dabalatee ilmaan Oromoo waliin hidhuudhaaf Jawhar Muhammadii fi Baqqalaa Garbaa gaazexeessota OMN cabsanii akka malee jira mee waan kanaafoo dhaamsa maal dhaamtaati dhaamsaan dhaamuuf gartee ilmaan Oromoo ka ala jiranis ka biyya jiranis akka manatti hin galle yoo manatti galanillee akka garteetiin lagannaa qabaasan akka hin dhiifne garteetiin akka obboleessa keenya gumma Jawhar Muhammadii fi Baqqalaa Garbaatii fi gartee Hamzaa Boorana akka hidhanuu baan hayyoonni gurguddaan hidhaa keessa jiran akka nuu baan ka jiraatan ala jiranillee gartee akkuma hidhaa keessa jiran jechuudha akka Kamaal galchuuf barbaadaa jiran warroota gartee gurguddaa gartee isaan garteetiin irratti haasa'u barbaadu jira mootummaan akka gartee nu eegamu kaala jirullee ka gartee jiru akka dafee nu bahu har'aa burutti akka gartee nu mul'atu jedha akka gartee nu mul'atu sin jaa kunis dhaamsa kiyya kuni hayyee galatoome obboleessa kiyya daawwattoota keenya qeeroon akkuma jirtutti kunnoo qeeroon akkana baatee haala kanaan gartee miidheessitee biyyaan baa keessa jiraattus ummata biyyaatu ajaa'ibsiistee jirti kanarraa mee qeeroo gama shamarraniitiin isin dabarsa mee duraan dursee maqaan keenyu sin jaan maqaan kiyya Saamiyaa Ibroon Anjaan hayyee Saamiyaa teenya mee maaltu asis si baase maaltu dirree tanarratti arraan tana asis sin baase akkanatti dirree tanarratti sin baase arra wanni dirree tana nu baase tokkoffaa Oromoo ta'uu keenya lammaffaa ilmaan Oromoo mootummaan nafxanyaa fixuudhaatu asin nu baase hayyee gaamee ilmaan Oromoo mootummaan nafxanyaa fixu duraan dursee Haacaaluu Hundeessaatii fi Jawhar Muhammad hidhaa jiranii mee Haacaaluu Hundeessaa du'asaa tana akkamitti fudhatte mee duutii Haacaaluu Hundeessaa Haacaaluun siif maali ilmaan Oromootiif maali wallahi Haacaaluu Hundeessaa naafillee obboleessa kiyya ilma Oromoo sabboonaa sabaa tokko ilmaan Oromoo cufaafillee akkasuma hayyee mee maaltu si dhagahame du'asaarraa wanni du'asaarraa na dhagahame gartee mi arra namni Haacaaluu ajjeese boruus kaafe ajjeesumaaf ta'a waan kana taateen Oromoon kaabaa kibbaan baadiyaan tokko taanee mootummaa gabroonfataa shanyii miliqaa firraa buqqaasu qabna qabsoon Oromoo
anqa fiinxa baatee dhiigee Hacaaluu kun bilisa nu baasutti addaan dhaabuun qabnuun qabsoo teenya. Hayyee gaamee akka biyya keessa agartee mootummoonni biyya keessa jaanitti Shimallis Abdiisaa wanni inni jaa jiru Taakkalee Uumaa Adaanech Abeebee wanni jaa jiru namni Hacaaluu ajjeese qabamee jira jaanii jiranii uummanni isaan qaban kun akkamiin laalta akkamiin fudhatamee uummanni isaan qaban kun Hacaaluu ajjeesuudhaaf isaanii jettamoo mee ati akkamiin fudhatta akka yaada mataa keetitti? Dhiini dhiigan ajjeesu. Garteemi isaan Baqqalaa Garbaatii fi Jawaar Mahaammadiitu ajjeesee jaanii ololoofanii dhiini dhiigan ajjeesu nurraa ajjeese isaanillee ajjeesuuf nurraa hidhan. Hayyee galatoome obboleettiitti yamee dhaamsa ilmaan Oromootiif qabdu maayyii irratti waan feete dhaammadhu. Dhaamsini ilmaan Oromootiif qabu qabsoon irra eegalamte tun akka bara 2014 Kijibanu sobanii Abiyyi fidanii footoo nu kaanii qabsoo teenya nu laamshanitti arrallee kijiba isaanii kaduraa suniin akka nu laamsheessine qabsoo teenya keessaa fi alaan garteemi itti fufnee akka fiinxa baafnu godhuu qabnaan jira. Hayyee galatoome obboleettiitti yaa nuuf jiraadhu. Hayyee daawwattoota keenya qophiin teenya akkuma itti fufeetti jira. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkami mee maaltu asitti baase irraantan? Wallahi acuuchaa onneen na dhiiga ijji na himimmaani beeyte tana asin na baase maaliif guddoo takka ummanni IPP jedhamu kun ifi waan balleeysanii deebi'anii hogguu waan nama biraa qaqqabatan hedduu gaddaa guddaan na dhagahamaa waan. Hayyee mee arraan tana wanni nuti asii baaneef gartini Hacaaluu haa ba'u Jawaar Mahaammad hidhaarraa hayni isaa haa ba'u jechaati nuti arra asitti argamne akkuma asitti argamne kanaan mee Hacaaluu gartee namoota sadii Hacaaluu ajjeese jaanii TV irratti Adaanech Abeebeetiin nuuf dhiyaatee jira. Namni kun nuuf dhiyaachuu ati akkamitti fudhattee sirraa gabbu'ee jira moo akkami mee nauma kana jettaati? Aboo kun waan kana baabbaramee tolfameen jaa malee waan sirriitiin jiru maali ni beeyta? Gaafa asxaabotaat nu yaadachiise wanni kun beeyte gaafa Nabi Yusuf ajjeesan beeyte obboleeyyan isaa dhufaniituma ifuma ajjeesanii imimmaan booyanii bara obboleessa keenya bineensaan nyaatee jaan beeyte kana maal si yaadachiisa ifi ajjeefteetuma IPP'n nama akkana ajjeesee oomiyanni akkana sagalee muree isaan akkana baabbaranii waan kana waan godhaniif jecha waan dhugaarraa fagaate waan dhugaarraa fagoo dhibbatti argamu jechuudha. Hayyee mee ilmaan Oromoo kan addunyaa irra jiranii fi kan biyya keessa jiraniif mee dhaamsa maal qabdaaf? Dhaamsiniin an qabuuf beeyte qeeroon teenya tabiyyaa irra caalatti qeeroon teenya tabiyyaa tarsiimoo Jawaar Mahaammad nu barsiisee fi beeki namni tokko baratee akkaataa itti deemu barachuu qaba beeyte tarsiimoo amma dura ittiin deemnee wayyaanee TPLF bara 27 nu nyaachaa turte sanuu kafirraa buufne kana kaiddaa'u gadi hin fageeffatin firraa buusuun laaftuudha. Tarsiimoo wal dhageenyee tartiibaan kunis ani mootummaa minda 2,000 harkatuuf jee saba isaa ganuun qabu. Tanaan dhaamaaf warra biyyaatiifis warri alaatiis akkuma jirutti wal qabatee wal dhageeffatee tarsiimoo warri biyyaa itti deemu warra biyyaatiis gorsaa hayyoottan keenya kaala jirus warra biyyaa gorsaatis akkasumatti tarsiimoo duraan deemnu sanitti deemnu qabnaan jaa. Hayyee obboleessa kiyya galatoomii hedduu ulfaadhuun siin jaa. Hayyee daawwattoota keenya qophiin akkuma itti fufe. Obboleessa keenya tokko siif dhiyeessee jira. Eenyumee maqaan kee? Maqaan kiyya Gaboo Abdallaa jedhama. Hayyee Gaboo keenya irra maaltu asitti baase mee? Wanta asitti na baase gocha suukaneessaa Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame sababeeffachuudhaan gochi Hacaaluu irratti raawwatame kun uummata Oromoo irratti hundeerratti akka waan raawwatameetti ilaalaan jechuudha akka mataa kiyyaatti hundumti keenya akkasitti ilaalla jechuudha. Saniifuu gochi Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame kun gaafa daadhii galaan akkas godhan callifnaan Hacaaluun deebisan bori immoo tunaa biraattiin deebisuudhaaf itti dabalataan Abiyyiin wanti inni godhaa jiru gochi inni dalagaa jiru waan Minilik duraan dalagaa ture waan ta'eef san balaaleffachuudhaaf asitti bahe. Hayyee mee Hacaaluu du'a Hacaaluutiin wal qabatee hiriirriin biyyoota adda addaa biyyoota garaagaraa kana hunda keessatti ba'aa jira. Mee Hacaaluu Hundeessaa addunyaa tanarraa galuus gartee ilmaan Oromoo keessaa hin galle mee Hacaaluun siif eenyu Hacaaluun? Hacaaluu Hundeessaa anaaf dhiiga anaaf Oromoodha Oromoo guutuu caalaa ani
Haacaaluu Hundeessaa akka qaroo ija xiyyaatti ilaalaa jechuudha. Namni kun wal caala. Haacaaluun nama qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa qabudha. Nama uummata Oromoo dammayseedha. Walleedhanis tahee qabsoodhanis gama hundaanuu uummata Oromoo bira dhaabbatee miskiina gargaaruudhaan kagartee dandeettii hin qabne dandeettiitti godhuudhaan uummata Oromoo gargaaraa ture. Qabsoo uummata Oromoo duratti oofaa ture. Isa isaan ajjeesu jechuun ija nu dhaamsuu jechuudha. Gochi isarratti raawwatame kun ana gadda guddaa natti dhageessisee jira. Hayee gochi isarratti raawwate gartee gocha hangana jaamuu miti akkasumatti Haacaaluu Hundeessaa namni ajjeesee jaanii namoota sadi gartee nuuf dhiyeessaa jiranii namoota sadeen kana gama Adaanech Abeebeetii fi gartee mootummaa naannoo Oromiyaa kajaamuuni uummata kana mee akkamiin laaltaa abbootii gartee maatii Haacaaluullee dirqanii fidanii gartee waan isaan fedhiin qabne achirratti haasoysisaa jiranii ati mee dhaamsa maal dhaamtaaf mootummaa biyyaa kanaa fi waan isaan hojjechaa jiran kanaa fi gochi kunoo raawwatame joolluma isaan nu dhiyeessan tanaan jettee ni yaaddaati. Soba kun soba dhugarraa fagaatee jechuudha. Maaliif yoo jette namni Haacaaluu Hundeessaa ajjeese yaa namtitti Laamroot jedhamtu san tamanaa isa fuutee baaten Haacaaluun kadhaame harka mirgaa irraan yaa isin dhahe yaa namatu iddoo isin makiinaa dhaabsiftetti dhahe malee Haacaaluu jarri isaan qopheessan sun jara sobaati jechuudha. Jara dhugarraa fagaate. Mootummaan kun yeroo ammaan tanaa gochi inni godhaa jiru uummata Oromoo walitti buusuudhaaf karoorri isaa dur uummata Oromoo haala kana walitti buusaa turan. Yeroo san uummanni Oromoo hin dammaqnes barumsallee hin qabu sodaa qaba. Har'aan tana garuu uummata Oromoo haala sana walitti illee buusuu hin dandayu. Akkuma Haacaaluu Hundeessaa reeffa isaa Finfinnee keessaa baasisanitti har'allee maqaa Haacaaluu Hundeessaatiin uummata Oromoo doorsisuu barbaada. Uummata Oromoo wal lolchiisuu barbaada, walitti buusuu barbaada jechuudha. Hin danda'amu jennaan sun. Gocha akkasii sun gocha diinni nurratti dalaguu deemu malee gocha uummanni Oromoo irratti dalaguu miti jedhaan. Hayemee ilmaan Oromoo addunyaarra jiran bifuma amma har'aan tana agartu kanaan biyya adda addaa irraa ba'anii seenaa addaa galmeessaa jiranii ilmaan Oromoo biyya alaa jiranii fi biyya keessa jiraniin mee dhaamsa maal dhaamtaa fi akkumaan Jawaar Mahaammadiis mee haala kamitti Jawaar Mahaammad gartee cinaa dhaabbachuu akka qabanii maal dhaamtaaf mee? Inni tokkoffaan uummata Oromoo kan biyyoota adda addaa irra jiranii fi kan biyya keessa jiranii fi wanta dhaamu hanga dhiinni daadhii galaan hanga dhiinni Haacaaluu Hundeessaadha. Hanga dhiinni qabsaa'ota Oromoo tan qabsoo irratti dhumanii bahutti mormii keessan hin dhiisinaa qabsoo keessan duubatti hin deebisinaa. Wal agartee akkuma beekamu qabsaa'aan ni kufa qabsoon itti fufaa itti Oromoo. Yoo har'a Haacaaluun du'e Haacaaluu kumaatama dhalu Haacaaluu kumaatamatu jiraachuu beekuu qaba uummanni Oromoo keessatti akka ammallee hidhaadhaan ajjeechaadhaan duubatti hin deebine qabsoo keessan duratti oofaadha jedhan uummata Oromoo kan biyya keessatii fi kan biyya alaattinis. Ayo baleessa kiyya galatoomii yaada biraa qabaattee maayyii irratti waan dabarfattu. Yaadni biraa Jawaar Mahaammad fi Baqqalee Garbaa Hamzaa Booranaatii fi taateewwan warroon isaan wajjin hidhaman gara nama 3,000 fi 4,000 ol siqee jira jechuudha. Isaan kun yakka tokko malee badii ofii hojjetan isaan irratti deebisuudhaaf isaan san hidhanii isaan sun bahuu qaban. Yoo isaan sun hin baane ta'e nutis biyya alaatii fi biyya keessaafis qabsoo keenya hin dhaabnu nutti fufnaa jedhaan. Mootummaa kanaan immoo of eegi jedhaan amma booda ummanni Oromoo sodaas hin qabu ummata Oromoo haala kanaan illee bulchuu hin dandeettu ummanni Oromoo ofiin of bulcha diina galatti hin bulu gabrummaadhaan hin bulu daawun Abiyyi Ahmad jennaan jechuudha mootummaa kanaan. Ayo obboleessa kiyya galatoomii. Mana
Uso masin mati itenik Alar ke randona Sagar ke matani Apani siwadue Mati rambadu makani Mure agadidu Uso masin mati itenik Yandang kono kisimadau Ilin mako turi shitadau Arsi kesa ya bada godare Koran arrane ya bada godare Wanna karrane ya bada godare Arar kerane ya bada godare Wallo kesa ya bada godare Aku kesa ya bada godare Shashamane ya bada godare